Dabboo kana nyaadhee isaan boodana bunaan bishaanuma dhugee yeroo sanaa fi baay'ee bakka boo'ee amaadhaaf naa dhufee yoo ta'e waan na miidhuuf yoo ta'e ati naa salphisi jedhee waaqayyoon nan kadhadhee yeroo sanatti yeroo lama na keessaa ba'ee ture. Achi immoo sumaaniyyuu dhiiseen jenneen torban tokko narra fixeera. Coggaarraan makootu na dadhabaa dhufee nyaata yeroo nyaadhus yeroo dhoofsisu na gubaa. Kanarraan kan ka'e Abboo galitoora ma'aabduu alalchita moora shandaddaaka shandandeenye akka waaqa har'a geenye. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Simbootuubii jira jirtu nageenyi keenya kan jaalalaa kan kabaja bakkaa fi iddoo jirtan maratti isiniif haa ta'u jecha maaree har'aa warreen biyya keessa teessanii biyya alaa teessanii nu daawwachaa jirtan marti keessan guddaa galatoomaa isiniin jenna. Akkasumas immoo warreen maamila keenya hin taane akka maamila keenya taatan isiniin jenna. Akkuma seentanii sabiskiraayib wanta deemtu sana tuqaa mallattoo nootifikeeshinii irra kaayyadha akka yerootti nu daawwattan isiniin jenna. Egaa har'aa waan tokko isinii qabadheetii dhufeetiin jira. Ijoolleen akka kiyyaa yookaan akka keessanii warreen biyya alaa keessa jirtaniif jedhu jira. Akkasumas immoo baay'ee isaanii rakkataa jiranii kanaafuu wal bira dhaabbattanii immoo warreen wal baasaa jirtan sagalee waliif taatanii wanta qabdanii wal bira dhaabbatan hedduu takka nama boositan jechuudha. Akkasumas immoo har'a obboleettiin keenya tokko baay'ee dadhabeetiin jira. Taa'us ka'uus hojjechuus dadhabeen jira. Na bira dhaabbadhaa lammiitii jettee kan ishiin sagalee naaf ta'a jettee tokko TikTok irraa hargee dhufeetiin jira jechuudha. Maaliif hojjetan TikTok ishii jalaa viidiyoo ishii fidee dhufee viidiyoo ishii sana isinii maxxansaa hin dhaggeeffattanii garuu immoo wal bira dhaabbadhaatii mana madaamii keessaa cinqii keessaa akkasumas warra rakkataa jiran akka baasaa jirtan argaatiin jira. Maaliif hojjetan dheengadda mucoo Beerut keessatti shintibeetitti cufamee waan nyaattu dhabdee waan dhugdu dhabdee galata rabbii baasanii jiranii kara biyyaan gala jettee biyya kiyya galuu barbaada jettee ishiillee kara biyyaa galchuutti jiranii. Kanaaf immoo warreen dheengaddas Joordaan keessatti micayyoonni baay'ee rakkachaa turtee baay'ee rakkattee baasanii jiranii galata rabbii madaamina saqaayaatee ati ilmootii yaa birrii siif hin kennu jettee baay'ee tokko itti ashoofaa turte jechuudha. Akkasumas as gaddaddee sagalee keessistee ani yaaduma madaatiin natti bahee kun yaaduma natti bahee jettee akka ishiin akkas jettuuf taasisan jechuudha. Kanaafuu hundaafuu galata rabbii ishiinillee baatee jirti. Har'as immoo mucoon takka Joordaan keessa rakkadheetiin jira naqaqqaba lubbuutii yanaa baasaa jettee TikTok irratti dubbattee jirti jechuudha. Marree sagalee waliif taanee yoo walii baasnee gaarii ta'a. Mee viidiyoo ishii dhaggeeffannee walitti deebina kara viidiyoo ishiitii isin keessa. Adaraa obboloota qubaa tokko isinitti himachuu barbaada. Rakkoo cimaa rakkoo guddaa keessa waan hin jiruufi innis rakkoon koo isinii ibsuu hin danda'a. Anamma kana hin jiru Joordaanidha. Rakkoon inni narra ga'e immoo jechuudha. Maadaamiin kun hin duute. Maadaamiin koo turteetti erga narraa duute. Kana biraan dubartoota jaartii afurtu jiru. Isaanis immoo heerumanii jiru jechuudha. Dhufanii ilaalanii deebi'u. Ammaaf kan na bira jiru mucaa dhiiraa tokko bichaa illiyyuu immoo sammuun isaa sirrii miti. Kana biraanii dubartoonni arfan kun tokko bichaatu sarraatenyaa qaba. Namni sadii sarraatenyaa hin qaban. Dubartoonni sadii sarraatenyaa hin qaban. Isaan maallaan jedhu taraa kottuutii yoo hojii keenya nuuf hojjedhu naan jechuu barbaadu. Isaan kanarraan kan hafee nan didee ani mana tokkoof hin dhufee mana lama sadii hin danda'uun jedhee kanumarraan kan ka'e baay'ee na jibbanii jechuudha. Achi isaan booda baay'ee na jibbanii turanii kanumarraan kan kaasee ani biyya mucaa kanaas nan dadhabee bakka na reebaa natti tufaa halkan hirriba naan laatu ani dadhabeera gara biiroo na geessaannaan biiroo siin geessinuu jedhanii maal malee nan birrii dinaara 2,000 kennitu malee argachuu nuuf laattu malee akka hin deebine sin deebisnu ammatti nuuf kennitutti naan jedhan. Ani isaan fidaa erga dhufee amma kana hin hojjenne
tu nama kana qabaadhee maalan hojjedha iddoo kanaan jedheeni kanarraan kan ka'e ishee immoo xiqqoo dhaggeeffadhee nama immoo bakka anis amma nama maraatummaa irra ga'een jira sammuun koo tokko hirriban qabu tokko immoo jechuudha nagaa hin qabu guyyaa boqonnaa hin qabu halkan boqonnaa hin qabu anammas akkuma mucaa kanaan ta'a anamma sammuun koo amma maraatummaa irra nageera biyya nagalchaan jedheeni biyya sin galchinuudhaan jedhanii jechuudha. Achi kanumarraan kan ka'e nan ibsee homaa tokko fala tokko argachuu hin dandeenye jechuudha. Biyyas nageessuu didanii biiroos nageessuu didanii. Achi isaan booda kanumarraan kan ka'e kamnan galaa jettii ta'e naaf hin galle waan isaa bakka siriima hundumti isaaniiyyuu na baqatanii na jibbanii maal jedhanii achi isaan booda namichi inni tokko iddoo biraarraa dhufeeti kilaasii ijaarsaaf jaartii namni hin jiru waan ta'eef ati kilaasii kanatti galii mucaamu kilaasii keetti dabarsinaan jennaan ishiin jedheeni ishiima tokko wajjiin sirreessinee kilaasii na jijjiirani erga kilaasii jijjiirradhe booda immoo bakka baay'ee dubartoonni isaaniis as baqatanii hin aaranii maal jedhanii akkam kilaasii sana bultii ta'e maal akka ta'e naaf hin galle kanarraan kan ka'e bakka nyaata naa fiduutti ka'anii nyaata mana hin jiraasuman hojjedhu irratti kan biraa naa fidu maaliifidhaan jedha naa fidu otuma naa fidaniiti jechuudha nan nyaadha na guba kanumarraan kan ka'e gaaf tokko jechuudha daabboodhaanii fiddeen alaattee mucaadhaaf dursa kenniteefiiti anaaf da'oo gortee turteetu oduu nyaadhu naan jennaan an akkuma durii zeen irraa fudhadhe erga nyaadhee ka'eeti jechuudha turee naa galee na gubee bishaanan dhugee maaliifidhaa namni kun maaliif turte daabboo waranaa laattee jedhee natti dhaga'ame baay'ee natti dhaga'ame jechuudha daabboo kana nyaadhee isaan booda na gumnaan bishaanuma dhugee yeroo sanaa fi baay'ee bakka boo'ee amaadhaaf naa dhufee yoo ta'e waan na miidhuu yoo ta'e ati naa salphis jedhee waaqayyoon nan kadhadhe yeroo sanatti yeroo lama na keessaa ba'ee ture achi immoo sumaaniyyuu dhiiseen jenneen torban tokko narra fixeera coggaarraan makootu na dadhabaa dhufee nyaata yeroo nyaadhus yeroo dhoosiif na gubaa kanarraan kan ka'e baay'ee coggaarraan koo na miidhamee jira nama mana kiimii nageessullee mammaatti argachuu hin dandeenye maaliif yoonni mana kiimii nageessaa jedheeni isaan na miidhuudhaafidha waan ta'eef akkamittaan itti madda silayyoo karaa na miidhuu barbaadu bakka jedhee himachuus hin dandeenye himachuus nannis kanarraan kanaaf immoo jechuudha nyaata yeroo isaan naa fidanii bakka ammas waa tokko naa gochuu danda'u kanan jedhurraan sodaarraan kan ka'e nyaata mana keessaa fixeen jira himachuullee hin dandeenye jechuudha nyaata naa fidaa jechuun nan dhiise nagaafannaan jiran jedhaanii nyaata fixeera mana keessaati jiran jedhaanii garuu amma mucaadhaaf iyyuu waan hin hojjedhuuf hin qabu jechuudha waan hin hojjedhuuf hin qabu kaleessa iyyuu maxaa birrii makootiin hin naqee bitee fideen hojjedhe jechuudha malee kanadha ijoollee obboloonni koo oromummaan kan isinitti dhaga'ame oromoo amaara otoo hin jedhin jechuudha viidiyoo kana daraa keessan shirnaa godha qaama biirootti illee biiroo Itoophiyaatti illee maatiin akkanaa daawwalan godheen ture ammaatti karaa isaaniillee furmaata hin arganne karaa isaanis furmaata eegeen hin dadhabe rakkoo kanaaf furmaanni naa godhamaa hidhaata jedheen eegeen hin dadhabe amma yoonaatti hin jijjiirraaf jedhan malee naa jijjiiruus hin dandeenye kanaaf jechanii sagalee kanaan immoo isinis immoo sagalee naaf ta'a lubbuu koo akka du'arraa na oolchitan yaaliin illee karaa seera qabeessaatiin akkanaa godhamu adaraa keessan shirshirnaa godhaa isiniin jechuun jaalladha egaa yaaliin na barbaachisa maaliif baay'ee sammuu kootti ol na ka'ee jira coggaarraan jechuudha tokko nyaata
ija nyaata gahaa hin qabnee fi tokko qorichi sun immoo na tuqeera waan hin jedhutu natti dhaga'ama. Egaa waaqayyoof immoo hin danda'ama. Adaraa keessan shirnaa godhaa isiniin jechuun jaalladhaa heebbifama. Akkuma dhaggeeffatanii deebisan viidiyoon akkana jira. Mee maal jettuu sagalee ta'a sheerii godhaati. Warreen Joordaan keessa jirtan akkasumas immoo lakkoofsi bilbila ishee argachuu yoo qunnamuu barbaadan Siifoo Caalaa jedha. TikTok ishee jala seentanii dubbisuu dandeessan jechuudha. Anillee dubbisee garuu homaa gochuu hin dandeenye irraa fagootiin jira. Keessan dubbisee akkana jettee maaloo warri Joordaan keessa jirtan akka gargaartan isiniin jechuun barbaada. Gaafa namni gaafa biyyaa bahu jireenya kiyya fooyyeffadhaa kan jedhu biyyaa baha waan ta'eef kanaafuu immoo sagalee ta'aa fi warreen Joordaan keessa jirtan piliis amallee keessaan dubbisaa Siifoo Caaloo jedha. Siifoo Caaloo lakkoofsa 7 jechuudha. TikTok ishii keessaan dubbisuu dandeessan lakkoofsallee isinii kennitee dubbisuu dandeessi. Yoo isinii danda'ame ta'e sheerii godhaati. Sagalee ta'aa fi isinii jechuun barbaada. Rabbiin immoo waaqayyoon mana sanaa si habaasu obboleettii tiyya kan si jaaladhu kan si kabaju jedha. Maaliif hoo jettanii hedduu takkanatti dhagahame dubbiseetiin jira garuu nagaan qaba. Akkuma viidiyoo irratti argitan viidiyoo san irratti akkasuma naa jetteetiin jirti. Kanaaf baay'ee nama gaddisiisaa. Rabbi ishee abaasu yoo isinii danda'ame warreen Joordaan keessa jirtan baasuu dandeessanii. Kanaafuu viidiyoon kiyya kana fakkaata. Yoo isinitti tole laayik sheer godhaa wal bira dhaabbadhaa sagalee waliin taasiniin jira. Haga viidiyoo biraatti walitti deemanutti nagaan nuuf tura.